lallatu barba daqiiqaa muraasa namni gurra isaa asir keessa yoo jiraate dhukkubataan namni nagaan inni fayyaan illee fayyaa inni nagaa ta'es nagaa argatee ba'a inni nagaan ta'an immoo hin fayyaa humna dhiiga olichaa. Kanarratti Shadraak Meeshaak Abdiineegoodhaan mootichaaf deebisanii yaa Nabukadnezar waa'ee kanaa nuyi deebisiif kenninuyyuu nun barbaachisu. Ameen. Gooftaan Yesuus galanni siif haa ta'u. Sagalee kee nutti dubbadhu. Humna hafuura hamaan rukuti. Jaalalli kee haa raawwatu. Qeexxanni bakka jiru hidhamaa haa ta'u. Ulfinni waaqummaa kee haa mul'atu. Nu gidduutti dubbadhu. Nu immoo si dhageenya jaalala maqaa keetiin. Ameen. Mata duree irratti dubbadhu namoota amantii fi namoonni amantii abidda keessa dhaabatanii darbuu jedhee lallabaa gargaaru. Nama amantiidha. Ama nama sirbira jiru nama amantii jedha. Abidda keessa dhaabatee darbaa jedha. Rakkina keessa dhaabatee darbaa jedha. Nama maali? Nama maali? Nama amantii. Ishee kana jedhee barbaada waa'ee namoota amantii meeshaa isaarraa qabdineemoo yoo danda'ame gara Daani'eel itti nan darbaa yoo danda'ame gara Isxifaanos itti nan darbaa garuu har'a ganama meeshaa isaarraa qabdineemoo Nabukadnezar falmi isaan geggeessan ilaalla. Nabukadnezar mootiidha meeshaa isaarraa qabdineemoo ijoollee waaqayyooti hojjettoota waaqayyooti meeshaa isaarraa qabdineemoo namoota waaqayyooti waaqayyo hojjetu hojii waaqayyooti kan isaan geggeessanii hojii waaqayyo hojjetu guyyaa tokko mootiin bifa jabbii yookiin waan irraa hojjete namoonni kun akka itti sagadaniif barbaada. Akka toleetti jedhan yookaan itti sagadan namoonni waaqa kana dhiisanii Yesuus Kiristoos abbaa ilma hafuura qulqulluu isa jedhamu waa'ee sadan tokkummaa waaqayyoo kanarratti kirikkirii kaase Nabukadnezartu kirikkirii kaase maaliif sadan tokkummaa waaqayyoo kanatti sagadina ana malee ana mootii kanaaf sagadaaf toleedha sagadaaf kan jedhaa ijoollee waaqayyoo murtaa'eessatti isaaf sagadne eenyuun beeku meeni waaqayyoon beekadha isaan kun waaqayyoo malee waan biraatti sagadanii hin beekanii waan bira waaqa biraa hin qabanii waan bira biraa hin qabanii kan isaan dabalan Yesuus Kiristoosidha. Yesuus immoo maqaa isaadha. Waan nuyi itti amanne waan nuyi tolenne waan nuyi gadi jenne waan nuyi nu waamne hamma maqaa isaa qaamale hamma abbaa baluu miti. Hamma ana baluu miti. Amma warra qabeenyaa qaban yookaan investii hojjetanii miti. Yesuus amma warra biyya bulchanii ba'a miti jaala. Haleluuyaa. Yesuus Kiristoos eenyutti fakkeeffamu fakkii qabu qixxa hin qabu. Guddaan guddummaan isaa immoo bara hundumaa hojii ajaa'ibsiisaa hojii dinqii hojjeta. Mootiin garuu mootiidha hojii dinqii hojjetee hin beeku. Nama na duukaa jirutu fayyaa argina. Dubbii nama dubbadhu kana nama sirriitti qalbeeffatu kana nama kana fayyaa tokko fayyee ba'a. Bakka sagalee kun itti dhaga'amu yaa namoota baay'ee dhiiqama waaqayyo natti beeka. Jireenya amantii kana dhiisaniitu Nabukadnezar fi meeshaa isaarraa qabdineemoo kun akka sagadaniif barbaade Nabukadnezar. Yeroo meeshaa isaarraa qabdineemoo bakka dachaa turan namni kan biraan hin jiru jettanii yaaddu namni kana taatudha waaqayyo. Inni bani jiru garuu akka meeshaa isaarraa qabdineemoo
Keessa oolchuu hin danda'a. Harka kee keessaa sun hin oolcha. Yaa mootii. Yoo kana beekuu dhaabattee waaqayyooti akka waaqessitee bifa fakkeenyaa waaqeerraa hojjetamee. Bifa maalii? Bifa fakkeenyaa waaqeerraa hojjetamee fi ati dhaaf deebisi. Akka hin saganne beeki. Akka hin saganne beeki. Maal jedha? Bifa fakkeenyaa waaqeerraa hojjetee dhaabee namoonni gurguddaa namoonni baay'ee dhufanitti sagadanii mootii biyya xinnoo geggeessa moo biyya baay'ee geggeessa? Baay'ee moo baay'ee miti? Biyyoota baay'ee kana keessa garuu nama sadiitti eegaa sindiboo namoota addunyaarra jiran keessaa nama sadiitti eeguusaan meeshaa isaarraa kaawwatanii hojjetu nutti sagadeeran waan ati dhaabdee bifa fakkeenyaa hojjette kanatti hin sagan kaleessa nu oolcheedha har'a moo nu oolchuu baatee kaniisu nuyi maan isa nu waame beekna kaleessa nu gargaareera poolisii wajjin jira kanaafuu mootii afaan kee qabadhu nutti sagade maal gochuu wallaalan jiruun biyya dhibbaa digdamii torbarraa waame abidda bobeessee dachaa torba bobeessee qabsiiseetu namoota kana gubuu barbaada abidda kee buusuu barbaada hin abidda bidda caalu nu wajjin akka jiru hin beeku biyyi lafaa. Dabalatti gasitti tole. Isa abidda caalutu nu wajjin jira. Meeshaa isaarraa kaawwatanii goba abidda deeggaraa jira. Garuu abiddi shi meeshaa isaarraa kaawwatanii goba irra caalu isaan irra jira. Abidda jibaa jira. Abidda keessatti wajjin yesuusu jira. Wanti kana amanatteetti. Wanti sodaatee ati wajjin jira yesuus mosaanii. Meeshaan sodaatee, kanaaf sodaatee, abidda sodaatee, abidda musuuf bu'ee wajjin nan jira. Wajjin nan lixa. Wajjin nan lixa. Isa jiraala jechuun kan natti wajjin gala. Ati addaa jechuun kan inni amattee irratti dubbata bara waan si rakkisu irratti. Ani ameen jettu ati kan dubbatu. Waan si rakkise waan mana kee danke waan dhala kee danke waan gaayya kee danke waan ittoloomi kee danke irratti bara kana dhaabbattee dura dhaabbattee dubbata jedha biraa. Ameen. Ameen. Baay'ee baay'ee du'a keessa nama dubbatu. Ameen. Jabaa. Abidda bishaanitti galtee dhaabuu dandeessa. Abidda bishaanitti galtee dhaabuu dandeessa. Namni nama sodaa dhumaa. Abiddi nurra jiru gaafa lafti kamsi namni haala kee haamsu danda'u. Dabasaan itti kan numa godhan. Bakkee deemaa garuu dabasaan itti kan. Maalee manoota yeroo kana nakee afaan jiranii. Dabasaan kan yeroo eessu nakee opereeshinii yeroo bitanii ture. Yeroo nama buusanii ture. Okkiyaan yeroo kan jiru maal gophii keenyaa. Abidda yesuus kamsiisu ofii jaalladha dhoofu. Abidda foonii abidda ija foonii kamsii babuuti. Gamsuu nama kan namoota ani sodaachisu. Sodaatu barane. Tintiin qaaluu yookiin tintii hafuura nama keessaa hin banne yoo ta'e har'a dibata fakkaate halleluuyaa jedhe. Kaana baashaa jedhaa irraa kaasaa qorqorroo rabaas haalleluuyaa dhaabbachiisa. Waliin dhooftuu dura nama dhaabbachiisa. Kitaabni waan hin baane dura nama dhaabbachiisa. Eenyu wangeelli dhugaa wangeelaa yoo sii gale waa'ee amantii yoo sii gale warri waa'ee kanaa isinii gale barana kana hin jedhu. Iyyaati amee jiraata. Garuu meeshaa isaanii akka dinee bobbaa nama dura dhaabatan miti. Isa isaan rakkise dura dhaabatan. Har'as waan sitti hima. Biyya dhibbaa digdamii torba miti biyyi tokko iyyuu nama dhibi. Sodaa manaafamta hin masin. Amma mee namichi tokko qabee basee ol keessa dura dhaabate sin naasu masini. Naasisu? Naasisa. Biyya dhibbaa digdamii torba dhiisaati. Ajeettoota qabu kashkashichaan hin dura namanii dhaabatan dhibbaa digdamii torbarraa. Abiddi booba baay'eedha. Hin sodaannu. Hin sodaannu. Hin sodaannu. Ayyoon koo taa'immanuma.
Abodaga, wanti godhamu dhibe. Kakke maal sodaachisaa jiru? Maali akka inni siraasaa jiru? Inni sodaatee hafamaa jirtu maali? Kan meeshaa isaadhaan kwaa'u harki sidhamee, miilli sidhamee, abiddis boba'ee, namoonni dhufanii, atti kunni dhufaniiru. Kakke Kakke budaadha moo? Toshattuudha moo? Goomattuudha moo? Tolkaayidha moo? Tuddubdiidha moo? Moortuudha moo? Maal ishee mana keessa mataa jirtu? Maal ishee siyaasa waraanaa jirtu? Maal ishee sodaachisaa jirtu? Hilli waaqayyoo leenjichi Yihuudaan ni du'a mootee kee ganama kana sodaatiin siin jedha. Guyyaa lammaa, yeroo lammaa, sa'aatii lammaa, warra wanti qabanii ilaa ganama kana irraa fannifamuudhaan jiraa jira. Kanamni sun ganamatti fannisu ofirraa, ganamatti rakkini keessirraa ta'u, ganamatti ba'aan sirraa ta'u, ganamatti yaaddoon sirraa ta'u, ganamatti ati gurmaata argatteetti baatu sii ta'a. Maayii argeewu? Anki maayii ni sodaachisaa jiru, ni suraasu, ni sodaachisu, inni jireenya kennamu, ni baasiti ta'u, ni yaaddoo sirri ta'e jiru maayii arge? Anki maayii? Yesuus hin danda'a yaa mirgaa isaati. Addeessitu koo oofee balleesse biyya ol jedhi laalisi koo lafti reefuu bari'a diinni koo dhiibee mana abbaa kootti nagatte salphina jennaani didee ulfinni na argate ulfinni na argate ulfinni na argate